Harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoorraa sagantaalee keenya marsaa intarneetii yuutuubii fi feesbuukiitiin hordofaa jirtan hundu nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu? Guyyaan har'aa Sanbata Amajji 8 bara 2022. Oduun sanbata har'aaf qabnu kunoo. Gochi ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti erga raawwateen booda miseensonni Koongireesii Federaalistii Oromoo to'annaa jala oolanii fi namoonni biroo hedduun gaafa Amajji 7 bara 2022 hidhaatii hiikaman. Miseensonni hooggansa KFO mana hidhaa turan obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa fi kanneen galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti waamaman kanneen biroon gaafa caamsaa 30 bara 2020 mooraa giddugala aadaa Oromoo keessatti to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatama. Gaafa Amajji 7 bara 2022 obbo Jawaar Mohammediin dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman kanneen biroon kan hiikaman yoo ta'u, guyyaadhuma kana ammoo ijoollee obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 35 to'annaa jala oolaniiru jedha maddi odeeffanne. Hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo fi ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa waliin walqabatee hidhamtoonni hedduun to'annoo jala oolanii hidhaa keessa kan jiran ta'u sabaa himaaleen addunyaa gurguddoon kan akka CNN, Aljeeziraa, BBC, Washington Post fi kanneen biroonis gabaasaa turaniiru. Waa'ee hidhaatii hiikamuu hooggantoota paartilee mormituu ilaalchisuun abbaan alangaa federaalaas mariin biyyaalessaa hirmaachisaa fi hunda hammataa ta'e firii qabeessa akka ta'u akkasumas milkaa'ina bu'aa isaa mirkaneessuuf himata obbo Jawaar Mohammedii fi himatamtoota galmee isaanii jalatti waamaman kanneen biroo akkasumas hooggantootaaf miseensota paartilee mormituu kaan irratti dhiyaatee ture labsii 943 muraa 2008 bu'uura godhachuun himati isaanii akka kaafamu murtaa'eera jechuun ibsa gama feesbuukiitiin baaseen ifoomsee jira. KFO'n ibsa onkoloolessa 15 bara 2021 baaseen rakkoo siyaasaa biyyattiin amma keessa jirtuuf mariin biyyoolessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunda hirmaachise qofatu furmaata jechuun haaldureewwan marii biyyoolessaa kanaaf ni barbaachisu jedhes ibsee kan ture ta'uun ni yaadatama. Oduu keenya biraatiin dura ta'an paartii Baaldaraas obbo Iskindir Naggaa fi hooggansi paartichaa hidhaarra turan hiikamuu isaanii dubbi himaan paartichaa obbo Baqaaluu Axnaafuu gama fuula marsaalee hawaasummaa isaaniitiin beeksisaniiru. Oduma wal fakkaatuun dhiyeenya kana kan to'ataman hooggantoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Sibaat Naggaa fi namoonni 6 kan galmee obbo Sibaat irratti himatamanis mana hidhaatii ba'aniiti jiru. Oduu keenya biraatti yoo ceenu jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaalee adda addaa irraa humnoota hidhataniin qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqifaman rakkoo keessa jiraachuun eerame. Godinichatti sababa rakkoo nageenyaatiin namooti lakkoofsi isaanii 100,000 fi 30,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu bulchiinsi godinichaa ibseeti jira jedha maddi nuti waabeffanne. Godinichatti finxaaleeyyiin Amaaraa sochii bilisummaa uummata Gumuz waliin ta'uun haleellaa jiraattota naannichaa irratti bananiin qe'eef qabeenya isaanii barbadeessuun miidhaa hamaaf akka isaan saaxilan jiraattota aanaa Diggaa keessa jiraatan waabeffachuun OBN gabaasiiti ture. Jiraattonni aanichaa biroonis haleellaa hidhattoonni kunneen jiraattota irratti bananiin manneen jireenyaa dabalatee oomishni isaanii hundi barbadaa'u kan himan ta'u ammoo addis istaandaardiitu gabaase. Haaluma wal fakkaatuunis jiraattonni aanaa guutoo giddaa ganda Luugoo jedhamee waamamus haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa hidhatan isaan irratti bananiin qe'ee fi qabeenyi isaanii barbadaa'uun rakkataa akka jiran dubbatu jedha gabaasaan OBN irraa arganne. Kana malees manneen jireenya nama dhuunfaa, waajjiraalee mootummaa, manneen baaburaa fi nyaataa utuu hin hafin hunduu daaraa ta'eera jedhu jiraattonni aanaa guutoo giddaa jechuun ammoo addis istaandaardiitu gabaase. Akka dubartiin jiraattuu aanaa guutoo giddaa taate tokko jettuutti ammoo jedha addis istaandaardi gabaasuma isaa kanaan. Asiin dura qabeenya hedduu horatanii akka turanii fi qabeenyi isaanii kan akka manneen jireenyaa, mana kuusaa midhaanii, baaburri midhaan daakuu fi kanneen biroon hundi gubachuun yeroo ammaa harka duwwaatti hafuu himtii jedha. Oduu biyya keessaa kan biroonis sababaa wal waraansa humnootii TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruutiin daa'imman haadholiin ulfaa fi hoosisan hanqinni nyaata madaalamaa kan isaan mudate ta'uun ibsame. Hanqinni nyaata madaalamaa mudate kun daa'imman beelaaf kan saaxile yoo ta'u haadholiinis daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisuuf hin dandeenye jedha gabaasi dhaabbata mootummoota gamtoome. Hospitaalli Riferaalaa Aayidar daa'imman beelaan guddoo miidhaman wallaaluuf meeshaaleen jalaa dhumachaa akka jiru hima jechuun BBCtu gabaase. Oduu keenya alaatiin ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antanii Bilinkan gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa biyyattii duraanii ambaasaadar Jeefrii Feeltimaan bakka bu'uun naannichatti ergamaa addaa Ameerikaa ta'uun kan muudaman ambaasaadar Deevid Istaatarfiid waliin hojjechuuf dharraadhaan eeguutti jira jechuun ifoomsan. Bilinkan ibsa baasaniin bara darbe ambaasaadar Feeltimaan itti gaafatamummaa kana akka fudhatan kan gaafan turtii ganna tokko hin guunneef ture jedhaniiru.
Haa ta'u malee tasgabbiin dhibamu rakkoon siyaasaa hiyyummaa fi dhimmootiin namoomaa walxaxootaan gaanfa Afriikaatti itti fufee jiru Yuunaayitid Isteet xiyyeeffannoo dhaabbataa ta'e naannichaaf akka laattu dirqisiiseeras jedhaniiru. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanuma. Oduu har'aa qopheessee kan isiniif dhiyeesse Adaanee Tasfaayeeti. Marsaalee hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Yaada yoo qabaattan gama toora iimeela keenyaa finfinnee raadiyoo @gmail.com nuuf barreessaa.